Theorems on the polynomials. Theoremiiwwan polynomialii irratti. Polynomial division theorem isa jedhu haa ilaallu jalqaba irratti. Recall that when we divide one polynomial by other, we apply the long division procedure until the remainder was either zero polynomial or polynomials of lower degree than the divisor. Yeroo polynomialii divide goonutti ilaallee jirra waa'ee division of polynomial function isa jedhu ilaallee jirra waan ta'eef we apply the long division procedure. Karaa kamiin hojjenna long division isa jedhamu kanaan bifa kana fayyadamnee hojjennaa jechuudha. Until the remainder was either the zero polynomial hanga remainderiin kenna zero polynomial ta'utti yookiin ammoo or a polynomial of lower degree than the divisor hanga remainderiin kenna degreein isaa maal ta'utti lower degree than the divisor. Divisoriidha gaditti yookiin ammoo qoodaa isa jennuun kana divisor jechuun qoodaadha. Remainderiin ammoo haftee kenna jechuudha. Haga degreein haftee kenna gadi ta'utti divisorii gadi ta'utti deemuu qabna jechuudha. For example, if we divide x square plus 3x plus 7 by x plus 1, we obtain the following. Haala kanaan maal goonaa hirraa jechuudha. Waa'ee division of polynomial function isa jedhu viidiyoo kana dura dalagee irratti isiniif hojjedha jira waan ta'eef irra deebitanii ilaaluu ni dandeessu akka more clear isiniif ta'uuf jecha. Jalqaba irratti yeroo hirru maal goone isin jedheera x square kana x dhaaf irra waanidhaaf hin irru x dhaaf qofa irra maal ta'a x wal gahaa jechuudha. X yeroo ammoo baay'isnutti x waanidhaanis ni baay'isna akkasumas x dhaanis ni baay'isna. Jalqaba irratti garuu kan nuti baay'isnuun waanidhaan baay'isna. X times 1 is x plus idha waan ta'eef plus times plus is plus 2 times x times x square idha. Haala kanaan kun waan hojjetamee jiruuf mee hojjennee haala isinii galuun hojjedhee isinitti mul'isu. X square plus 3x plus 7 meeqaaf irraa x plus 1dhaaf irra x plus 1dhaaf irra jalqaba irratti kam irraa x square kana x dhaaf irra 1dhaaf hin irru x square x dha yeroo hirru meeqa ta'a x ta'a maaliif x times x square waan ta'uuf jalqaba irratti garuu kan nuti baay'isuu ni qabnu 1dhaan baay'isna x times 1 is x asiin kuni positive waan ta'eef kunis positive baay'isu positive meeqa ta'a positive ta'a x times x square san booda maal goona isaan kanniin walirraa hir'isna garuu torba irraa ni hir'isnu waan ta'eef isaan kanniin walirraa hir'isna yeroo walirraa hir'isnu mallattoo isa kana fayyadamnee walirraa hir'isna. Inni kun maal ta'a yeroo maayinasii kanaan baay'isnu inni kun negatiiva ta'a inni kunis negatiiva ta'a maaliif negatiiva baay'isu negatiiva baay'isu negatiiva waan ta'eef kanaafuu isa kana yeroo walirraa hir'isnutti inni kun wal balleessa waan ta'eef maaliif x square minus x square jechuun lakkoofsa wal fakkaataa yeroo walirraa hir'isnutti wal balleessaa jechuudha. San booda inni kun ammoo maayinasiidha. Maayinasii ta'ee jira 3x minus x meeqa ta'a 2x ta'a jechuudha. San booda 7 ni jira waan ta'eef plus 7 jennee gabbuufanna. Ammas digriin remainder keenna haga 0 ta'utti yookiin ammoo isa kanaa gadi haga ta'utti maal godhuu qabna deemuu qabna jechuudha. Kanaafuu inni kun isaa gadi waan hin ta'iniif ittuma fufna. 2x kana x dhaaf irra meeqa ta'a 2 ta'a plus 2 jennee barreessina positive waan ta'eef 2 times 1 is meeqa ta'a 2 times x plus idha waan ta'eef inni kun positive waan ta'eef 2 times x 2x isa kanas yeroo walirraa hir'isnutti 2 inni kun maal ta'a maayinasii ta'a yeroo maayinasii kana baay'isnutti inni kun ammoo inni kunis maayinasii ta'a. Kanaafuu 2x dhaan hin baddi 7 minus 2 meeqa ta'a 5 ta'a jechuudha. Kanaafuu rimeendariin kenna 5 nu ta'a haala asitti argaa jirru kanaan rimeendariin kenna 5 nu ta'a. Kanaafuu digriin
5 yookiin digriin riimeendarii kennaa kamii gadi nu ta'ee jira isa kanaa gadi nu ta'ee jira jechuudha. Sababa kanaaf haala kanaan inni kun maal ta'a kooshanti gahee, inni kun ammoo divaayidandi, x plus 1 ammoo divaayizar, 5 inni kun kana booda baqaa isa kana hiruu hin dandeenyu, inni kun maal jedhama riimeendar jedhama jechuudha. Haala kanaan isa kana barreessuu ni dandeenya. In fractional form we can write this result as follow. Haala armaan gadii kanaan barreessuu ni dandeenya. Haala kanaan barreessuu ni dandeenya. Isa kana maal jennee barreessina? Jalqaba irratti kan nuti hirrimaa inni isa kana kanaaf hirre waan ta'eef bifa hiruutiin haa barreessinu x square yookiin sitti barreeffamee jira waan ta'eef x square kamiif hirre x plus 1 dhaaf hirre. Waan x plus 1 dhaaf hirreef haala kanaan bifa kana fayyadamnee barreessuu dandeenya. San booda immoo maal jennaani yookiin jalqaba irratti haala kanaan dividend equal to divisor times quotient plus remainder. Formula kana fayyadamnee yoo kan barreessinu ta'e dividendiin kennaa meeqa x square plus 3x plus 7 equal to divisoriin kenna immoo x plus 1 dha. X plus 1 times baay'isu jira waan ta'eef quotientiin kenna immoo x plus 2 dha times x plus 2 plus remainder waan jedhuuf remainderiin kenna immoo meeqa ture 5 dha. Isa kana haala kamiin hojjechuu ni dandeenya? San booda mee kamiif haa jirru? Isa kanas meeqaaf haa jirru? X plus 1 dhaaf haa jirru. X plus 1 dhaaf divaayizariidhaaf. Isa kanas divaayizariidhaaf x plus 1 dhaaf irra. San booda x plus 1 balleessa. Jalqaba irratti garuu x plus 1 inni jedhu kun 5 dhaafis paartii kanaafis ni dhaabata jechuudha. Kanaafuu paartii kana keessaa badee malee x plus 1 kun kan 5 akkuma jirutti. Kanaafuu yeroo barreessinutti inni kun divaayizariidha. Divaayizar jennuuni dv jennuuni divaayizar over dividend dn jennee yoo barreessuun ta'e lakkoofsa bakka buufatuu hin dandeessanii lakkoofsi x square plus 3x plus 7 inni jedhu kun dividendiif akka bu'aa x plus 1 divaayizariidha. Kanaafuu asitti x plus 1 dhaan badee jira. Sababa kanaaf maaltu nu hafa x plus 2 dha. X plus 2 plus 5 over x plus 1 5 biraan banne. Garuu ammoo isa kana biraa bade waan ta'eef x plus 1 bira akkuma jirutti jira jechuudha over x plus 1. Kanaafuu haala kanaan barreeffatu ni dandeenya jechuudha. Innis haaluma kanaan barreessee jira. This implies that x square plus 3x plus 7 equal to x plus 1 times x plus 2 plus 5 which illustrated the theorem called polynomial division theorem. Isa jedhu bakka bu'aa jechuudha. Haala kanaan yeroo barreeffamutti yookiin ammoo isa jalqaba irratti barreeffanne kana jechuudha. Haala kanaan yeroo barreeffamutti maal bakka bu'aa? Polynomial division theoremii bakka bu'aa jechuudha. Division theorem inni jedhu kun haaluma formula kanaatiin barreessuudha malee maalii wal fakkaata? Division of polynomial function isa jedhuun wal fakkaataadha. Polynomial division theorem kun maal jedha? If f of x and d of x are polynomial such that d of x is different from 0 and the degree of d of x is less than or equal to the degree of f of x, then there exist unique polynomials qx and rx such that haala kanaan yoo argametti f of x in kenna maal jennaani dividend, d of x in kenna immoo divisor
q of x ammoo quotient r of x remainder-dha jechuudha. Isa kana karaa salphaa ta'een lakkoofsa fudhannee ilaaluu ni dandeenya. Fakkeenyaaf 9 2 irru meeqa ta'a? 4. 4 baay'isuu 2 8 meeqa arganna? 1 arganna. Kanaafuu haala kanaan lakkoofsatti yoo deebisnee ilaallu remainder-iin keenya meeqa? 1dha. Remainder is 1. Quotient gaheen isaa 4. Divisor-iin keenya d of x 2dha. f of x ammoo 9dha yookiin ammoo isa kana haala kamiin barreessuu dandeenya? 9 equal to divisor-iin keenya meeqa? 2dha. 2 times 4 plus 1dha. Maaliif inni kun f of x yoo bakka bu'u d of x, q of x, r of x. Kanaafuu haala kanaan isa kana barreeffachuu dandeenya. Inni kun maaliif wal qixa? Mee haala kamiin wal qixa ta'uu danda'a? 9 wal qixa ta'a. 2 baay'isuu 4 meeqa ta'a? 8 ta'uu tokkooti. Kanaafuu 9 wal qixa ta'a, 8 ta'uu tokko 9 ta'a waan ta'eef inni kun wal qixa ta'a jechuudha. Kanaaf foormulaa kana haala salphaa ta'een fakkeenya fudhannee ilaaluu ni dandeenya. Where as biratti d of x kenna different from 0 nu jedhe. D 0 irraa adda ta'uu qaba d of x. Maaliif f of x maaliif irraa d of x dhaaf irraa waan ta'eef d of x kenna maal ta'uu qaba? 0 irraa adda ta'uu qaba. Where r of x equal to 0. R of x remainder-iin kenna yeroo 0 ta'etti or the degree of r of x is less than the degree of d of x. D of x kenna divisor-idha yeroo isaa gad ta'etti if the remainder r of x is 0. Yoo remainder-iin kenna 0 ta'e f of x divides exactly into d of x. Maal jedha? f of x kenna d of x dhaaf kallattiimaan ni hirama. Haftee tokko malee ni hirama jechuudha. Yeroo maal ta'e? Yeroo remainder-iin kenna 0 ta'e. Haa ilaallu isa kanas 8 divided by 2 yoo jennee ilaalle meeqa ta'a? 4. 4 baay'isuu 2 8. 8 hir'isuu 8 0dha. Kanaafuu isa kanarratti inni kun f of x dha. Inni kun d of x dha. Inni kun ammoo q of x dha. Inni kun ammoo r of x dha. R of x jechuun remainder-idha. Yeroo remainder-iin keenya 0 ta'ettidha. Remainder-iin keenya amma argaa jiru kana 0dha. Kanaafuu 0 ta'e jennaan hafteen keenya 0 ta'e jennaan lakkoofsi sun kallattimaaf maaliif ni hirama jennee ilaalla? Lakkoofsa saniif ni hirama jennee ilaalla jechuudha.